Ashama harka fuune akkam jirtu nagaan iddoo jirtanitti isiniif ta'u har'a yaada gabaabaa fudhadhee dhiyaadheen jira. Yaadi kunni tokkoffaanii waa'ee Itoophiyaatiif waa'ee Habashaa kana lamaan irratti yaada gabaabaa fudhadhee dhiyaadheera. Na dhaggeeffadhaatii TPLF fi TV OPDOtiif sheerinaa godhaafi lafa jiranitti namni hundumtuu akka dhaggeeffatu barbaada. Har'aan kana ilmaan Habashaa akaakayyuun milinik waan iseen irratti gochaa jirtu mee ilaalaa waanuma isin argaa jirtanidha. Feesbuukii kanarratti dubbiidhumaan jalqabaa jira. Irraa butuun dhufne ani immoo yaada walgahii London irratti geggeeffame sana jabeessuun dhufe. Itoophiyaatti battanaallechiisa kan jedhu sana itti dabaluun dhufe malee irraa hir'isuun dhufne. Akka Oromoo tokkootti jechuudha. Bishaan Maqalee isin dhunne, bishaan Goojjam isin dhunne, bishaan Oromoon dhugee, bishaan Oromiyaa keessatti naladheessi achumatti kan guddateessa. Kanaafiyyuu har'a warra achas baatanii bishaan Amaaraa dhugeera intala Habashaa fuudheera ilma Habashaatti heerumeera jettee achas baatee nu sodaachistu achumatti nurraa bu'aa ga'a. Har'aan kana kan nu miidhaa jiru akaakayyuu milinikii Tigiree jaallattanis jibbitanis kan kaleessaan dubbanne nuti kan isin waggaa 150 ol duratti taphattanii hin dubbanne nuti. Har'a achas baatanii Oromoon jecha tokko dubbatee mataan isin dhukkube ani immoo akka garaa isin cinii nuttan isinitti hima har'a. Mataa duwwaa dhukkubuun isin baasu akka garaa isin cinii nutti akka dudda isin dhukkubsatu akka isin duutanitti isinitti haasa'an immoo Habashaanii yoomiyyuu Oromoodhaaf wajjin nyaatte wajjiniin dhuddi malee takka rafteef hin bultu. Gaafa Oromoo ilma Oromoo tokko jecha tokko dubbatu jecha kuma tokko fuutanii mataadhaatti naannoftu. Habashaan afaan kana hiikaa fi adaraa keessan kaleessa maal akka turtan ilmaan Oromoo irratti waggaa meeqa akka garbummaa jalatti ilmaan Oromoo garboonfattan hin beektu. Har'as nu garboonfachuu yaaddu taanaan booddeetta foodhasin. Yoomiyyuu taanaan Oromoon ofiin of bulchaa mirga abbaa biyyummaa isaatii ofii isaatii deeffata malee qabsoo Oromootti kan dhufee dabalames kan nu kadhatee nutti dabalames isin malee ilmi Oromoo tokko biyya keessan dhufee waan isin kadhate tokko iyyuu qabu kadhattuu ta'ee kan dhufe isin. Kana booda immoo ashkarii keenya isin godhannu nuti. Ashkareeyyuu isin godhadhu. Ana akka gootta akka Oromoo tokkotti ashkareeyyuu isin godhachuun barbaadu kana booddee cirumaan ijaan argaa isin barbaadu malee. Galaa lafa barbaadanitti dhaqaati. Siidaa milinikii fudhadhuuti achi Gondaree keetti achi Maqalee keetti fudhadhuuti haxaa'in irraa kan dhufee mataa dhuphisaa isin malee. Wanta tokko wanta jettanillee hin beektan. Sila dhimma kee ilma Habashaa fuute sila dhimma kee intala Habashaatti heerumte Habashaan dhimma kee walirraa fuffuute walirraa horte kan Oromootti dhuftee daangaa dabarte. Kanaaf waan wal sodaannu tokkollee hin qabnu. Kaleessa kan harma keenya mure isinidha. Har'a nuti warra of hin beekne Oromoo of hin beeknetu isinii wajjiniin hiriira bahe malee iyyuu Oromoon qulqulluun lafatti hafee jira ishee. Waan tokko waan isinirraa butu tokkollee hin qabu. Waan sila ilma Tigireetti heerumteef intalli Oromoo tokko waan sila ilmi Oromoo tokko intala Habashaa keessanii fuudhee fi Oromoon taatan waan Oromiyaa keessatti dhuftee kadhattuu taatee nutti galtee sooromteefis immoo Oromoo mitisin. Ilmaan guddifachaadhaan nutti galeetu amma taanu naannessa Facebook irratti bee isiniif jiraachuu hin dandeenyu moo isiniif waa'ee qabsoo Oromoo geggeessuu hin dandeenyu nuti. Sabboonaan Oromoo tokko gaafa chabbee dubbatu isin Juwaarii nyaachuu barbaadda. Juwaarii yoo ta'e ija saba miiliyoona 45 duratti kan jaallatamudha. Oromoo qofa duratti yoo jaallatamummaa qabaate jechuudha. Nama hamma kana jaallata. Oromoo hamma kana jaallata. Jaallattuu jibbitus Habashaan immoo diqaalaa milinikiitisin. Wanta nagootan tokkollee hin qabdan. Lafa dhuftan baraa dura. Itoophiyaa yoo taate immoo hin bittinneessina. Itoophiyaa bittinneessinu malee Oromiyaan hin bilisoomtu. Yoomiyyuu taanaan Itoophiyaa bittinneessina gaafa jennu sabaaf sablammii biyyattii keessaa booressina miti nuti. Kaayyoo mootummaa wayyaanee achi keessatti baafattee jirtuu fi ilma mootummaa wayyaanee ilma Habashaa haadha seemoo bittinneessina qaba. Kana beeku sinirra jiraata. Hin bittinneessine taanaan akkamiin miilaan deebinee Oromiyaatti galla jechuu barbaadanii ture. Booressinee booromna malee. Barbadeessinee barbadoomna malee. Wanti tolatti taatu tokkollee hin jirtu. Jechi isin har'a jettan immoo qabsoo Oromoo fuulduratti jabeessa malee waan booddeetti deebisu tokkollee hin qabu. Ilmaan Oromoo sin abdatee qabsootti hin seenne isintu dhufe nutti. Tuttuqxanii nu kaastu isintu. Otoo nu gara keessan hin dhufin gara keenya dhuftan jalqabaaf kaanaan eenyutu isin barbaacha dhufe isintu nu barbaacha dhufe.
Har'a gaafa Oromoon tokko maqaa tokko kaasee dubbatu waan tokko kaasee dubbatu akkam dubbata. Nu giddiidhaan Habashaa taana. Nu Habashaa miti nu Oromoodha. Nu Itoophiyaa miti nu Oromiyaadha. Oromiyaadhaaf du'aarraa Oromiyaadhaaf wareegamaa jirru. Itoophiyaa keessan fudhaati maqaleetti galaa. Itoophiyaa keessan nurraa kutadhaa deema. Nu Oromiyaa yoo citteesi Oromiyaan of dandeessi. Oromoon of danda'a. Saba bal'aadha. Seenaa bal'aa qabna nuti. Oromiyaa abdattanii kan qabsootti seentani sintu malee nuyi Habashaa keessan Itoophiyaa keessan abdannee kan qabsootti seenne. Kara Itoophiyaa hin bittinneessina. Itoophiyaan hin bittinnoofti hin barbadeessina bakka. Waan fiddan tokkollee hin qabdan. Galatoomaa kutaa lammaffaadhaan walitti dhiyaanna. Sheerinaaf godhaa.